ilaalcha kee yoo jijjiirte jireenyi kees ni jijjiirama. Jecha Jaak Maati. Ashamaa akkam jirtu? Ani Yoobsan Abbabeetii. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Ilaalcha kee yoo jijjiirte jireenyi kees ni jijjiirama jedha. Eeyyee akkasi seenaan Jaak Maa yookiin Alii Baabbaati. Jaak Maan nama Chaayinaa keessaa dureessa beekamaa ta'e yoo ta'u, yeroo ammaa kana doolaara biliyoona 39tti tilmaamus ni qaba. Jaak Maan akkas jedha: yoo maallaqaa fi muuzii qamalee fuuldura kaa'atte yookiin laatte, qamaleen muuzii filatti malee maallaqa hin barbaaddu. Maallaqni muuzii baay'ee akka bituu waan hin beekneef maallaqa dhiiftee muuzii fudhatti. Namoota baay'ee irratti yaalii wal fakkaatu goottee hojii dhuunfaa yookiin biizines murtaa'e tokkoo fi miindaa ji'a gidduu filannoo isaanii maal akka ta'e yoo gaafatte, namoonni baay'een hojii miindaa ji'aan qabu filatu. Sababni isaas daldalli xiqqaan illee miindaa ji'a caalaa galii fiduu akka danda'u waan hin beekneef, waan jireenya keenya jijjiiruu wallaaluurraa kan ka'e akka filannoo qamaleetti jireenya keenya gaggeessinaa jedha. Wantoota gara hiyyummaatti nama geessan keessaa tokko carraa hojii dhuunfaa biizinesaa irraa dhufu arguu dadhabuudha. Sababni isaas hojiin isaa jireenya isaanii guutuu manneen barnootaa keessatti baratan. Yeroo hunda miindaa ji'aa hojjechuu yookiin argachuun ofiif hojjechuu dhiisanii nama biraatiif hojjechuun filannoo qofa akka ta'e barataniiru. Dhugumadha, miindaan ji'a hiyyummaa irraa si eega, garuu qabeenya akka hin arganne si dhorka. Jireenya koo keessatti hojjetaan ganama sa'aatii 2 hanga galgalaa sa'a 12tti hojjetu duroomuu isaa argee hin beeku jedha. Jaak Maan dhugaadha. Dhugaa biyya keenyaa kana. Sababni isaas miindaa ji'a ji'aan argacaramuu irraa argattuun nama biraa gargaaruuf qabeenya kee, waamicha kee, mana kee fi ofii kee jijjiiruu hin dandeessu. Yeroo miindaa ji'aa qabdu waan barbaadde hojjechuu yoo dadhabde illee galii kee keessaa jiraachuu ni baratta. Haala kamiin iyyuu yoo ta'e hojii barbaaduuf yeroo qisaasessuu mannaa yaada daldala mataa ofii jalqabuu irratti xiyyeeffachuun filannoo kan hin qabnedha jedhee jala muree haasa. Nutis baay'een keenya biizinasa dhuunfaa yookiin daldala dhuunfaa keenya irratti bobba'uu caalaa yeroo hedduu waajjira beekamaa yookiin qaamota beekamoo tokko biratti ramadamnee sa'a 2 hanga sa'a 12 humna keenyaaf yeroo keenya fixnee bakka teenyee umrii keenya lakkoofnuu fi miindaa ji'aan guyyaa 30 hojjennee guyyaa tokko nu kaffalamtu lakkaawwachaa fi jireenya hiyyummaan ho'isee keessa boraafannee ciifnee ji'a tokko guutuu keessaa guyyaa tokko kaffaltii miindaanuu argamuun baay'een keenya gammadoo fakkaannee jiraachaa jirra. Eeyyee tokkoon keenya jireenya keenyaaf kutannoo, abdii fi murtoo hin qabnu taanaan jireenyi keenya xumurri ishee xoorataa eeggachuu nutti fiddii jechuudha. Eeyyee erga osoo dandeenyuu, osoo yeroo qabnu, osoo humna qabnu iyyuu kaffaltiin miindaa ji'aan nu kaffalamu osoo nu jiraachisiin, nu bashannansiisee sa'aatii fi maallaqa gahaa osoo nun argamsiisiin erga xoorataa baanee hagam nu gammachiisa jettanii yaaddanii beektu? Namoota baay'eef hibboo hiika hin qabnee fi hibboo yeroof gammachiisaa, kofalchiisaa ta'eetu boraafatanii kan keessa ciisan lakkoofsa hin qaban. Hedduun waajjira bareedaa maqaa qofaan kan bilisummaa
bilisummaa maallaqaa fi bilisummaa yeroo hin qabne keessa taa'ee umurii isaa kan xumuru lakkoofsa hin qabu. Kunis immoo kutannoo fi murannoo akkasuma yeroo xiqqoodhaa kaasnee guddachaa dhufne barnoonni nuti barannu leenjiin nuti leenji'aa dhufne miindaa waajjira akkasii keessaa argata, waajjira akkasii keessaa argatti jechuu fi maqaa achi hojjeta kan jedhu qofa gonfannee jiraachuuf waan kalaqamneef yookiin oomishannee guddanneef yeroo hedduu rakkina akkasii keessa teenya. Atis anis taanaan osoo yeroon kee hin dhumee ganaa dulloomte yookiin immoo gaafa humni kee fi yeroon kee dhumee xoorataa baatu eeggachuu kee caalaa har'a murtoo sirrii fi kan abdii qabu murteeffadhuutii jireenya keef kaayyoo isa uumamteef jiraachuudhaaf murteessi. Namni kamiyyuu kaayyoo dhalateef ni qaba. Haa ta'uyyuu malee kaayyoo isaa kan argatee yeroodhaan itti fayyadamee darbu namoota lakkoofsa qabdudha. Isaan warra dafanii yeroo isaanii fi murtoo bareedaa murteeffatanii itti fayyadaman qofa. Kana alatti waajjira kam keessa teessee jireenya saamichaa yoo argatteen ala yookiin kan sammuu kee madeessee maallaqa gahaa argattuu ala yeroo gahaa fi maallaqa gahaa beekumsa sammuu keedhaan kan si gonfachiisu bakki kamillee akka hin jirre beeki. Jireenyi dhuunfaa kee bilisummaa maallaqaa fi bilisummaa yeroo kan si argamsiisu daldala mataa kee yookiin kan mataa kee hundeeffattee isa uumamteef mul'ata keef gaafa jiraatte qofa akka ta'e hubadhu. Galatoomaa. Ulfaadhaa.